gooftaa kooti araara buusi. Ana yaa jara keenya amma oduun akkanatti gadi baasee sitti agarsiise kan agartu. Ani kan boo'u xafaxafamee tan boo'e malee ani bilbilaan boonyi yaa gallan harkisaa jara keenya maaloo naguma. Ani bira na xafaxafanii tan na qaxaqqaxanii tan ani kan boo'e. Malee ani isin bilbilatti dhimma qabaadhati miti. Warri Saudi Arabiyaadhaa gara Dubaay dhuftan, warri Joordonii gara Dubaay dhuftan, warri Qaatarii gara Dubaay dhuftan, warri Saudi Arabiyaadhaa dhuftan, warri Beeruutii gara Dubaay dhufuuf deemtan, yookiin immoo sanaan dura dhuftan wal barsiisaa. Dura hin Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtanii anaaf haa jiraatu isiniin jala. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota koo akkuma dhaggeeffataa turtanii yookiin immoo akkuma kana dura guyyoota lamaan sadan darban keessatti argaa turtanii waa'een Tigistii fi Gannii kuni namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee jira jechuudha. Namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee jira. Egaa gaafiin kun deebii argataa hin jiru. Gaafii ija hin qabne yookiin immoo dubbii ija hin qabne ta'ee argamaa jira jechuudha. Akkuma beekamu Ganniin kun Tigistii kunoo qaxaqqaxamee tananii malee silkii dhabee yookiin silkiin kun yalaa bade jedhee himadhee miti. Kana ani ba'ee boo'ee ebalu jedhee maqaa namaa dha'ee miti. Ani maqaa namaa hin dhoofne garuu rakkina kan koo miidiyaa kootti gadi ba'ee dubbatachuu hin danda'u na harka jira waan kooti. Nan boo'ee malee ani maqaa namaa hin dhoofne. Nan boo'ee malee silkiin na jalaa bade hin jenne. Waan na jalaa bade hin himanne. Waan an ta'e hin himanne. Waan namti otoo ibiddiyyuu duubannatti qabataa jiraate ibiddatu duubannatti qabatee jira. Jedhee hin dubbanne jette. Jedhee hin dubbanne. Kan ba'ee dubbatee warruma anarratti miidhaa godhe yookiin immoo ana miidhedha. Waa'umaafuu bahanii dubbatanii jechaa jirti jechuudha. Haa ta'u malee ani garanattis garasittis cituu hin danda'u. Tigistis miidiyaa irratti ishii baree lammii kiyyaa, dhiiga kiyyaa, foon kiyyaa, haadha keenyatti, abbaa keenyatti tokkodha. Gannis akkasuma, gammeenis akkasuma. Kanaafiyyuu jarreen kanarraa garanattis garasittis garanitti citu tokkollee hin qabu. Akkuma beekamu Gannis Tigistis karaa gammeetiin nan baree maaliifiin gammee hojiin isaa hin beektanii maal akka inni hojjetu. Egaa anis immoo haaluma hojii isaa kanarraan qabatee dhimmaaf isa barbaadee sababa sanaan gara isaatiin ijoollee kana bare. Ergan gaafa ijoollee kana bareetii baay'ee tokko natti tolan. Keessattuu Tigistiin yeroo ishiin gammee waliin akkasittiin nu enjoy gootu baay'ee takka na gammachiisti. Yeroo baay'ee yommuu isaan liivii seenan atattamaaniin fiigee dhaqee balbala isaanii akka isaan banataniin isaan jala taa'ee dhaggeeffadha. Hojiillee yoon qabaadhe eerfoonii gurra kootti godhadhe tanan silkii koo lafa kaa'ee yoon ijaanillee wantoota isaan gochaa jiran yookiin immoo achirratti isaan namoota buhaarsaa jiranii harkaan hojjetaa yookiin immoo socho'aallee yoo jiraatan yoon arguu baadhe sagalee isaanii eerfooniidhaan dhaggeeffataa tanan isaan hordofaa ture yeroo isaan nagaa qabanitti. Ammas isaan wal dhaban jedhee isaan biraan hafne kallattii kamiiniyyuu Ganniis ta'ee Tigistis ta'ee gammees ta'ee akkuma dura isaan jala deemee isaan hordofutti ammallee isaan hordofaa jira. Haa ta'u malee samoona kana gaagaamni isaan jidduutti uumame kun namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee akka jiru hundi keenya inuma beenna. Haa ta'u malee ijoolleen kun hin oolu hin budu malee araaramuun isaanii hin oolu. Wanti bades badu wanti toles tolu araaramuun isaanii waan hin oolledha. Garuu kan lafatti hafu eenyuree warreen nuti jala kaannee wantoota baay'ee kanas sanas waan hin taanes waan ta'es walitti fuunee odeessinu qofatu lafatti hafa. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo nama walitti naquudha mannaa nama walitti araarsutu gaariidha. Obboleewwan nuti kamiyyuu yoo taane amantiin keenya yoo gargar ta'e nuti garuu dhaloonni keenya tokkodha.
yaa obboloota koo kana beeknaa ilaata odoo kana beenne maaliif wal nyaannaa obboloota akka taane osoo beenne maaliif wal nyaannaa gaariirrattis yaraarrattis wal bira dhaabanneet wal kafanna malee waliin saaxillu haa ta'u malee egaa wal somnee wal sossobuu mannaa wal jaalannee jaalalaan waliin jiraachuu wayya natti fakkaata kanaafiyyuu obboloota koo gammeenis ganniinis tigistis anaaf obboloowwan kooti egaa haqni bakka jirtu rabbitu beeka nuti wanti nuti beeknu tokkoyyuu hin jiru haa ta'u malee bakka kanatti ijoollee kana jidduutti nageenya buusuudhaaf osoo deemne gaarii natti fakkaata egaa tigisti jechoonni isheen jettu baay'ee takka waan garaa nama nyaatudha akkasuma ganniin immoo waan keessa ishee jiru hunda isaa himattee beelee mana ishee dhaqee nyaata naa laachuu diddee daaree uffata barbaade dhaqee natti uffisuu diddee jettee nama 3,000 waan akkasii sanaa ol kan ta'an irratti dubbataa turte egaa tigistis kun miira keessa ishee galchee wantoota baay'ee jechaa jirti haa ta'u malee kunoo rabbiin ani itti amanaa jiru kun kirriin ani hidhadhee jiru kun na hagantu yoon si gane ati dhuguma mana dhufteen kottu bahi jedhee si baase jettee itti of maganaa jirti tigisti ganniitii jechuudha egaa haqni eessa jirti jennee beeknaree obboloota koo yommuu jarreen lamaan kun akkasittiin waa meeqa jedhanii qalbii keenyaaf garaa keenya nu rarraasan waan jennus waan dhiisnus waliisaa wallaallee kunoo calli jennee teenyetoo hafne egaa yaa obboloota koo waan hunduma keessattuu yoo waan tokko jennus yoo waan tokko goonus waan hunduma keessattuu hubannaa qabaachuu fi wantoota duuba sana jiru qorannee irraa mirkaneeffachuun barbaachisaadha haa ta'u malee egaa osuma garaan nu gubatu osuma garanaaf garasitti fiignu kunoo lafatti hafne isaanis nuti boru ni araaramna isin garuu warri olii gekkaattanii oduu odeessitanii gara koos dhuftanii gara sanas deemtanii gargammees dhaxxanii garganniis dhaxxanii warri odeessitanii hundi lafatti haftanii nuti ni araaramna kunoo boru ganama araaramuuf deemnaa jettee tigisti dhaamsa gaarii takka nuuf dabarsite garuu yommuu isheen akkana jettu ani lafatti hafuun kootis omaanan gaddisiisne garuu isaan araaramuun isaanii baay'ee tokko na gammachiise kanaafiyyuu mee kallattumaan yommuu isheen haasoftu sagalee ishii isin dhageessisaa kallattumaan gara isheettiin isin dabarsaa turtiin keessan ishee duukaa haa ta'u namoonni haaraan akka carraa gara chaanala kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'a akkasuma mallattoo alaarmii sana tuqaatii oon irra godhadhaa akkasuma immoo warreen maatii koo taatanii jirtan laayik sheer gochuudhaan akkuma reediyoo kana argitaniin laayikiidhaan naaf jalqabaa waan kana hunduma naaf gootaniif guddaa galatoomaa viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaatii affeeraa galatoomaa kallattumaan gara sagalee tigistiittiin isin dabarsaa maal akka isheen jechaa jirtu walumaan dhaggeeffannaa turtii gaarii sagalee ishii waliin. warri na jaalatu immoo ijoollee nagaan taphattu baxabaxxee jinnii achii fiddee ufte asitti lafaan dhooftee jettan isin sadeenu warri nu sadeenu jaalatu feesbuukiitti nu baneen nu kadhata seexanni hedduu keessan baay'ee haa cafa haa rukutamu jaal warri duraan immoo karaa itti gammee argatuun barbaadu jala xagaa jee har'a bisajjiin baay'ee na bira ofaa jira bilbilii keenya warratti hidhame waan ta'eef gammee argachuudha gammiin isaa argattu gammee niitiin duraanii gammee niitiin Itoophiyaa duraan ana akka wajjin qallatu na ugaarabbiitti asitti dubbadha amma dhumaatti cafadha viidiyoo kan niitiin gammee duraan na ayyamtee turte ka Itoophiyaa akka na wajjin taphatu qalbii akka ta'u bilbilaa walii galleeti injooyii godhaan jetteeti nuuf farramteeti faganniin tun hedduu tante isiin wachii gutti kaate amma taphni jiru jaarsi keessa achirratti ka'e jaartiin gammee itti kaate duraan jarri keenya lachuu wal nu eeyyamaniiti kan nu taphataa jiru jaartiin gammeetis eeyyamteefit jaarsi keessa na eeyyameeti amma nutti kaate isin hiikkanne